Media for X Entertainment drama hada TikTok ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan matahanya ani nama drama fi film adda tabakhub balay nama dilas la lefa yadmu miti garo mara kuman YouTube senen drama akan natole drama hala yero tirati dalagame joda drama erga adda kaysa qabu Media for X Entertainment media birra inspire fi birra jamali fi ijolen kenya khan ratti dalagan sanja tur sakantare adda drama matadure nisa hada TikTok ju drama san me dakati lala khaysatto namonni yero amantana TikTok ratti wan intane dubartonni khenya wan jechuda safu cabso wan amantin tenellen jibbitu achirratti video fi jecha fi sagale gocha fi jechanille kana achirratti maxxansaniitu jira wallahi drama san hedduu naaf tahe akka khayyatti barnoota hedduu irraa baradhe mee dhaqaati drama san Forex Entertainment jala drama hada TikTok ju guyyaa kudhan dura gadhiifame laalaati dhaamsarraa fudhadhaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanni ati social media irratti godhaa turte osoo abbaa keenya Nairobiin dura namooti har'aan kana gatii nu kafalchiisu jira. Viidiyoon ati bara meeqa dura TikTok irratti maxxansaa turte har'aan kana ajandaa namaa taatee ol baasanii nuti nama keessa gabbaanee bobbaa galuu dadhabaa jirra. Dhaggeeffadhumaa viidiyoo ati gaafa duraanii TikTok irratti gadhiisteen har'aan tana yeroo inni keenya mootiin irratti qabataa akkana karaa deemu nu dhorku jira. Nuti amma eenyu nu kabaja amma akkamiin nama wajji jiraanna ilmaan haati akkanaan nuun jaani. Intalaati akkanaan naan jaani eenyuun na fuudhaan amma manni barumsaa guutuun waa'ee qiyaasaa. Dhaga'uma dhaga'atis arraboota naadhaan qabu mana kanaan isinirraa deema inumaatu biyyoon akkatti salphadhe tanaan isinirraa deema.